Mee warrumti innaa mootummaan ijaarsi mootummaan ijaaree uummata Oromoo rukuchiisu Oromiyaa keessatti rukuchiisu warroonni oboon eessa dhaqee oboon maal eegaa oboon biyya deegan jennee uummataaf hin dhaabadhan jennee jettanii innaa rakkoon uumamu innaa mootummaan abbaa irree mootummaa faashistiin hattuun OPDO'n kaleessaa OPDO ijaarsi wayyaanee kaleessaa ijaartee faannoo ijaartee saba Amaaraa ijaartee uummata Oromoo rukuchiiftu gaafa OPDO'n hoogganni OPDO as ba'eetoo kan amma biyyan bulcha jettu wabiin ofiin jedhu kun as ba'eetoo faannoo faarsu san maaliifii hin dubbanne gaafas faannoo kan ijaare mootummaa akka ta'e ofiifuu of ibsanii isin maaliif gaafas gabbaataniitoo faannoo maaliif ijaartaa faannoo maaliif faarsitaa maaliif hin jenneen waan nama ajaa'ibu gaafuma Oromiyaa keessatti uumame oboon eessa dhaqee oboon mootummaa lolaa jira oboon faashistii mootummaa faashistii hattuu OPDO kaleessaa of ijaartee OPDO kaleessaa uummata fixaa turte hidhaa turte of ijaartee deebitee ana biyya bulcha jettee Oromoon bilisoome jettee uummata Oromoo fixaa jirtu kana lolaa jiraa jechuudha argaa jirta ija keetiin argaa jirta biyyi itti kennan biyya itti kennite biyyi idoo oboo akka jiraate faannoo waan inni godhu hin beekaa jechuudha faannoo gaafa inni lolee to'atsee bar mootummaan waraana itti ergitee bar faannoo maaliif faannoon akkamitti rukutama jedhee bar oboo lola bar gaafa oboon faannoo rukutee azeebu mootummaan immoo dhaqxeet iyyaaran dhaqxeet oboo rukutii jechuudha saniif faannoo kan ijaare mootummaadha nutu ijaaree jechaa jiru isaaniyyuu maaliifii siin galle maaliifii obootti kuma qabda gaafa Oromiyaa keessatti rakkoon uumamu gaafa Oromiyaa keessatti isaan rakkoon akka uumamu kan isaan faannoo ijaaranii uummata Oromoo rukuchiisan OPDO'n kun ergamtuun nafxanyaa kun geggeessituun impaa'era nafxanyaa geggeessituun wayyaanee kaleessaa boottii wayyaanee kaleessaa kun innaa ijaartee uummata rukuchiiftu maaliifii hin dubbanne maaliifii gabbaatee too faannoo akkamitti ijaarta maaliif hin jenneen oboon maal sii godha oboon lolaa jira oboon lachuu rukutaa jira sitti maa jirra halkanii guyyaa sitti maa jirra ati hin dhageessu jechuudha kan saniif jaanjooftuun duuchi as baatee obootti quba qabuu hin dandeessu jiru oboon ofirraa lolaa jira jechuudha oboon impaayera lolaa jira faannoo ishii OPDO'n ijaartee miti faannoo ishii ganda keessa deemtee loon uummata Oromoo funaantee saamaa jirtuu miti mootummaa abbaa irree mootummoota alaatiin deeggaramee kana yuun rukutaa jiraa jechuudha. Saniif akka waan biyya obootti kenniteetti as baatee obootti quba qabdaa jechuudha. Oboon faannoon akka uummata impaayiritii keessatti akka uummata Oromoo hin ajjeefne akka uummata Oromoo sabni kamiyyuu ijaarramee uummata Oromoo akka hin dararre impaayiricha keessa taa'anii of ijaaranii akka saba Oromoo Oromiyaa keessatti hin ajjeefneef kan inni falmaa jiru jechuudha oboon saniif mootummaa an dandeessuudhaanii jennaan gowwaan galee ittiidhaanee jira saniif mootummaa abbaa irree ka biyya alaatiin deeggaramu ka meeshaa alaa biyya alaarraa meeshaa bitatee meeshaa kadhatee uummata Oromoo ittiin fixaa jiru balaaleffachuu dhiifteetti kopha qabuu dhiiftee isa siif jedhee halkanii guyyaa bayeetoo ala bulee siif falmaa jiru
itti quba qabuun kuni yaada akkamii akka qabdu akkaataa itti yaadumti ati yaaddu maal akka ati yaaddu hin beekamu jechuudha. Diqaaltota Habashaa afaan Oromoo barte Oromiyaa keessa teessee afaan Oromoo barte jechuudha. Gaafuma rakkoon tokko uumame oboon maaleeqa oboon lolaa jira maaleeqa oboon diina Oromiyaa oboo uummata ijaarratee jira uummata isaa keessa jira bar uummata isaa eega jira uummata isaa irraa lolaa jira bar halkanii guyyaa lolaa jira bar mootummaa faashistii lolaa jira bar saniif oboon gaafuma rakkoon uumame maaliif obootti quba qabde gaafa mootummaan ijaare natu ijaaree faannoon bakka barbaade deemee daangaa barbaade deemee loluu danda'aa jedheetoo mootummaan kee OPDO boottiin kaleessaa natu ijaareette gabbaatee dubbattu maaliifi akkamitti faannoo ijaartaa jetteetoo hin dubbanne har'a gabbaatee rakkoo uummata Oromoo keessatti uumame oboon eessa raqee oboon maaleeqa oboon afuuftu ati maal goote mee maal goote uummata sanii maal goote mee inni obootti gaafuma Oromoo keessatti rakkoon uumame obootti quba qabdu atumti maalinni hojiin kee maal goote mee maal gumaachite maal goote ati mee inni halka bayeeti ani inni halkanii guyyaa rooba aduu hin jenne mana hin jenne bayeetoo halkanii guyyaa siifalmaa jiru siifan du'a jedheetoo siifalmaa jiru hin jira amma isatti quba qabdu atumti mee siree gaarirra ciisaa bishaan qulqulluu dhugaa maaluma gumaachite uummata Oromooti maal goote atumti mootummaa faashistii kana jala teessee ta'u mootummaa faashistii faarsuu malee faarse bulaa taatee faarse bulaa ta'uu malee maaluma goote atumti uummata Oromooti maal goote obootti kan quba qabdu jechuudha oboon immoo akkaataa itti lolu ni beeka tarsiimoo isaa beeka akkaataa faannoo itti lolu beeka akkaataa itti mootummaa maal akka hojjechaa jirtu ni beeka mootummaan akkaataa itti ijaarte too mootummaan ofiin jettu maal mootummaadhaa miti faashistiin akkaataa itti faannoo ijaartee uummata Oromoo rukuchiisu akka oboo akka balaaleffatan akka faarse bulaan gabbayee too oboon eessaraqaa akka amma ati faarse bulaa jettu kana akka jettuufi kan mootummaan ijaare ta'u uummata Oromoo rukuchiisan yeroo gadi baatee rakkoon yoo uumame yeroo hunda obootti quba qabdaa jechuudha oboon lolaa jira oboon lachuu ofirraa rukutaa jira siin jechaa jira hin dhageessu gurri kee maali sammuu kee duuga kaniif faarse bula dhagayi diqaalaa faashistii diqaalaa impaayiraa Itoophiyaadha dhaggeeffadhu obootti quba qabuu hin dandeessu jechuudha oboo uummata Oromoo beekaa Oromooti ijaarrate beekaa Oromootu bira jira uummata Oromoo bira jira abbootii qabeenyaa Oromoo bira jira kaniif obootti quba qabuu hin dandeessu faarse bulaa walumaan garagarta walumaan rukutamtaa jechuudha kanama faarsitu kana waliin rukutamtaa jechuudha oboon keenya halkan guyyaa falmaa jiraa jechuudha kaniif akkasitti hubadhu yeroo hunda sitti yeroo hunda hin dhageessu oboon faannoo ishee ati jettu faannoo mootummaa faashistiin kee ijaarte ta'u uummata Oromoo rukutaa jira mootummaa faashistii kanas rukutaa jira jechuudha lachuu rukutaa jira Oromiyaa keessa kan inni lolaa jiru jechuudha Oromiyaa keessatti kan inni lolaa jiru argaa jirta ijaan dhagaa jirta qabatamaa sitti agarsiisaa jiru barra qabatamaan barra waraabbiidhaan qabatamaan osoo lolaa jiruu bar ari'ee osoo tumaa jiru gangalchee osoo irraa hiikaa jiruu bar argaa jirta bar faarse bulaa akkamitti kana argaa hin jirre oboon maal hojjeta akkamitti jetta iddoo argaa jirtu gurri kee iji kee hin argu iji kee jaamaadha saniif akkasumaan haasa'uu miti deebiin kennuuf sadarkaa kanayyuu wannoo jechuu osoo hin ta'in uummanni nagaan akka hubatuuf kan dubbanne malee kana akka bitamteetoo faarse bulaan akka
bitamee horiidhaan akka gabbayee too lallabaa jiru kun beekamaadha waan beekameedha. Bitamtuun duruu inuma bitamtii wayyaanee keessas kanuma bitamtee faarsaatuma wayyaanee faarsaatuma turte har'as boottii wayyaanee kana argatee faarsaatuma jirtu waan ta'eef homaa wanta qabsoo Oromoo duubatti deebisuuf hin jiru. Abdii Oromoo fi amilee hoboo wanti inni duubatti wannoo jedhu hin jiru kun faarsee bulaan beekamaadha saniif faarsee bulaa obbani diqaala inaasa'ii calliftee gabbaatee ta'u inaasa'ii calliftee gabbaatee rakkoon gaafa Oromiyaa keessatti uumame obootti quban qabin mootummaa faashistii si ijaaree ta'u gadi bayii si dubbadhu si jedhu kana isatti quba qabi yoo dandeesse jechuudha. Wallaaltonni kaleessa woofidoo kaleessa mootummaa faashistii wayyaanee jala deemaa ture har'as akkasumatti boottii ta'eetuma. Mootummaa uummata Oromoo fixaa jirtu kana jala waan deemee too faarsaa jiru uumaa wanta nama ajaa'ibuu miti jechuudha. Saniif uummanni nagaan akka akkasitti hubattanii jechuudha. Oboon akkanii biyyaa siniif dhaabbachaa jira. Uummata Oromoo keessatti lolaa jira. Akkanii biyyaa sinitti qabatamaadhaan sinitti agarsiisaa jira. Saniif uummanni nagaan uummanni Oromoo akkasitti akka hubatee oboo bira dhaabbatu. Hoboo bira akka dhaabbatee qabsoosaa galmaan ga'u dhaamsa dabarsinaa jechuudha. Saniif qabsoon bakka filatu bakka jirtanitti hoboo bira dhaabbachuu hoboo jajjabeessuu waan jiruun waan haasaadhaan diinagdeedhaan bakka jirutti bakka jirtanitti qabsoon bakka jirtutti qabsaa'idhaa. Saniif bakka jirtanitti waraana keessan bira dhaabbadhaa hoboo habaa'oo bira dhaabbadhaa. Jaallan keenya lolaa jiru leenjisaa jiru qabsoon itti fufa qabsoon galma hinuma ga'a hin oolu uummanni Oromoo qabsoosaa hinuma galmaan ga'ata. Oromiyaan ni bilisoomti qabsoon duubatti hin deemu dhaloonni duubatti hin deebi'u. Saniif uummanni Oromoo dhaloonni qeerroo qarreen akkasitti akka hubattanii waraana keessan bira dhaabbattan dhaamsa walii dabarsinaa jechuudha. Bakka jirru akkasitti hubachuun nurra jiraa jechuudha. Faarsee bulaan immoo inuma faarsiteetuma iduma faarsituu duuti iduma faarsituu boottiidhuma ta'aa deemti. Kopheedhuma argitee kopheedhuma mootummaa faashistii ta'aatuma deemti malee eessayyuu hin geessu. Ishiin immoo inuma buqqaatii inuma baddii gaafa mootummaan qarshii irraa kutate gaafa mootummaan gargaarsa irraa kute afaashii qabattee tootee sirbuun geessu faarsee bulaan. Saniif akkasitti akka hubannoo waliigalaa akka hubannee too waraana keenya bira dhaabbannu jenna. Galatooma Oromiyaan ni bilisooma. Oboon mirgaan gala injifannoo.